Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sana kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa fi Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun dhamaaloomaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenyaan jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoosiin guyyaawwan darban boqonnaa tokkoffaa jalqabuudhaan kutaawwan 3 ture barannee kan dhaabbanne walumaa galatti boqonnaa sanaan seensaa barumsa kanaa kan ta'u seensaa dubbii Kiristoos jechuudha. Qabxiiwwan gurguddoo 4 kan jalqabaan hiikaa dubbii Kiristoos kan jedhu itti aansinee immoo Kiristoos jechuudhaan gara fuulduraatti barachuudhaaf kan jirru kun qaama sadan Sillaasee keessaatii tokko kan ta'e jennee yeroo itti fufnu Sillaaseen immoo maal jechuudha kan jedhu waa'ee Sillaasee amma ta'e ilaaluudhaaf yaalleerra. Itti aansinees immoo barachuudhaaf kan jirru kun dubbii Kiristoosiif koorsii kanaaf jechuudha. Madda isaa kan ta'u barumsi kamidhaa kan jedhu madda barumsa kanaa fi kan xumuraa immoo barumsa kana maaliidhaaf barannaa faayidaan isaa maalidhaa kan jedhu ture walumaa galatti akka seensaatti kan ilaalle jechuudha. Guyyaa har'aarraa kaasuun immoo boqonnaa lammeffaadha kan eegallu boqonnaa lammeeffaa kanaan kutaa jalqabaa guyyaa har'aadhaan dursummaa ilma Waaqayyoo kan jedhudha kan barannu. Isa dursinee garuu qabiyyee maalii barannaa boqonnaa kanaan isaan kamidha kan barannu kan jedhu amma ta'e ilaaluudhaan gara barumsa keenya guyyaa irraatti dabara jechuudha. Bagaan boqonnaa kanaan dursinee boqonnaawwan meeqa akka inni qabu ibsineerra. Guyyaa irraa kan jalqabnu barumsa dubbii Kiristoos boqonnaa lammeffaadhaan mata dureewwan muraasaa keessumattuu waa'ee nama ta'uu ilma Waaqayyoo wajjirraan kanneen wal qabatan qabxiiwwan jalqabaadha kan barannu. Inni jalqabaa dursummaa ilma Waaqayyoo kan jedhudha. Ilmi Waaqayyoo eessarraadha kan jalqabu isaaf jiraachuun jechuudha. Eessarraa jalqabaa kan jedhu gabaabinaan kutaa kanatti ni ilaalla. Itti aansinee immoo nama ta'uusaa akkamitti akka inni nama ta'ee nama ta'uun maaliif barbaachisee osoo nama hin ta'in nama fayyisuu osoo danda'u maaliidhaafidha nama ta'uun kan barbaachisee fi kan jedhu ni baranna. Itti aansinee immoo waa'ee nama ta'uusaa ergaa raawwannee booda gara dhalachuu isaatti deebinaa. Dhalachuu Kiristoos yookiin dhalachuu ilma Waaqayyoo kan foonii jechuudha. Dhalachuu isaa kan foon erga barannee booda immoo Iyyasuus ilmi Waaqayyoo dhaloota meeqa qabaa kan jedhu dhaloota lamaan ni ilaalla. Isatti aansuudhaan immoo fooniin Dubroo Maariyaam irraa yeroo dhalatu maqaawwan akkamiitiin waamame kan jedhu maqaawwan uumaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos maqaawwan foonummaa isaa jechuudha. Hiikkaa isaanii waliin kan barannudha kan ta'u jechuudha. Walumaa galatti qabiyyeen boqonnaa kanaa isaan kanadha kan fakkaatu. Akkuma dursinee dubbanne guyyaa har'aa dursummaa ilma Waaqayyoo kan jedhudhaa fi nama ta'uusaa kan barannudha kan ta'u kallattiimaan gara barumsaatti dabarra. Innumti Kiristoos uumaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaan guyyaa irraa kan jalqabnu dursummaa ilma Waaqayyoo kan jedhudha. Amma dursinee boqonnaa kana ibsuudhaaf akkuma yaalletti boqonnaan lammaffaa kun
waa'ee barumsa dubbii Kiristoos ilmi Waaqayyoo foon uffatee dhalachuudhaan nu fokkaachuusaa kan inni irratti xiyyeeffatu jechuudha. Maal uffatee? Foon keenya uffatee dhala namaa fokkaachuusaa jechuudha. Foon uffatee dhalatee yeroo jennu immoo akkuma keenya kanaa jiraachuun isaa gadameessa haadha isaa keessatti kan eegale osoo hin taane dursummaa kan qabu ta'uusaa asitti qabxii guddaa barachuu qabnu isa kanadha. Kun maal jechuudha? Nuti amma nama taanee yeroo jirrutti jiraattummaan keenya kan jalqabu gadameessa haadha keenyaa keessattidha. Sanyiiwwan lamaan kan haadhaaf kan abbaa erga wal tuqanii booda namni nama ta'e yeroo uumamu jiraachuun isaa sa'aatii sanarraa kan inni eegalu jechuudha. Kan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos garuu nama ta'e gadameessa dubroo Maariyaam keessa bule yeroo jennu jiraattummaansaa inni akkuma keenya sana achitti kan jalqabu osoo hin taane dursummaa kan qabudhaadha. Dursummaa kan qabudha yoo jennu dursummaa jechuun maal jechuudha? Dursummaa ilma Waaqayyoo jennee yeroo dubbannu Iyyasuus Kiristoos addunyaa dursee kan ture. Addunyaa dursee gaafa jennu guyyaarraa kan agarru kana caala uumama guutummaa kana dursee kan ture. Alfaadhaaf Omeegaa kan ta'e. Alfaaf Omeegaa jechuun jalqabaaf xumura kan ta'e caala. Innumti ofuma isaatii jalqabaaf xumura kan ta'e. Jalqabaaf xumuras kan hin qabne. Jalqabni isaa asidha. Xumurri isaa immoo achidha kan hin jedhamne. Addunyaadhaaf waan akkasii jira. Yaa dursinee koorsii dubbii amantaa yeroo barannu yeroodha jalqaba kan argame. Wanti hundumtuu kan jiru yeroo sana keessadha. Yeroo mataan isaa maadhaa jalqabaaf xumura qaba. Kanaaf addunyaan keenyas maadhaa jalqaba sin qabdi xumura sin qabdi. Nus akkuma kanaadha. Ilmi Waaqayyoo garuu maal hin qabu? Jalqaba sin qabu xumura sin qabu jechuudha. Kana qofaa immoo miti. Hundumtuu kan isaan ta'e guyyaarraa kan agarru kun hundumtuu kan isaan ta'e kan isaan uumame argamsa wanta hundumaadhaaf sababa kan ta'e jechuudha. Argamsa wanta hundumaaf sababa kan ta'e jechuun kan argamsiise akka isaan dhufan kan taasise akka isaan mul'atan kan taasise jechuudha. Isaan kam addunyaan guyyaa har'aa agarru kun hundumtuu akka isheen mul'attu akka isheen argamtu kan taasise isadha jechuudha. Kanaaf ilmi Waaqayyoo dursummaan isaa haala kanaatiidha jechuudha malee gadameessa haadha isaa keessaa yeroo bulutti kan eegale miti jechuudha. Kana immoo kitaabni qulqulluun akkas jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 kaasnee hanga 3 yommuu ilaallu maal jedha? Jalqaba jechatu ture. Jechichis Waaqayyo bira ture. Jechichis Waaqayyo ture. Kun jalqaba Waaqayyo bira ture. Hundumtuu isaan ta'e waan ta'e keessaa tokkollee isa malee kan ta'e hin jiru. Ammasitti jecha kan jedhu jalqaba kan jedhu Waaqayyo jechuudhaan si'a sadii kaaseera. Jechichis Waaqayyo bira ture tokko. Jechichis Waaqayyo ture lama. Kunis jalqaba Waaqayyo bira ture sadii. Waaqayyo si'a sadii kaaseera. Isaan kun icciitii guddoo qabu. Barumsa kanaan gara fuuldaatti bal'inaan tokko tokkoon hiikne. Hiikkaan kanaa maal akka ta'e ni baranna. Ammaaf garuu asitti kaasuu kan barbaannu jalqaba kan jettudha. Jalqaba kan jedhu kun waan tokko argamuudhaaf jalqaba kan jedhu isa seera uumamaa boqonnaa tokkorra kan jiru sana miti. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko maal jedhaa? Jalqaba Waaqayyo samiidhaaf lafa uumee jedha. Inni sun jalqabadha. Jalqabachuun waa tokko hojjechuudhaaf eegalu Waaqayyo addunyaa uumuudhaaf gaafa eegalu maal taasise? Samiidhaaf lafa uume. Amma kun jalqaba qabaachuudha. Asitti jalqaba jecha kan jedhu kun jalqaba hin qabneedha salphaadhumatti. Innaa maadha? Jalqaba hin qabne bara barummaadhaaf eeyyuu ture jecha ture. Jecha kan jedhame ilma Waaqayyoo isuma Yesuus Kiristoosidha. Maaf akka inni jecha jedhamee kana gara fuuldaatti bakka isaatti bal'inaan itti deebina waan ta'eef ammaaf icciitii isaa dhiisne jalqaba kan jettu kun hunduma dursee yeroo hundumaa kan ture ittis kan jiraatu ta'uusaa akka inni ibsu. Itti aanee immoo lakkoofsa sadiffaa kan jiru hundumtu immoo isaan ta'e. Kan agarru kun hundumtuu maadhaa? Isaan ta'e. Kana qofaas immoo miti. Hundumtuu isaan ta'e gajee booda isa malee immoo waa ta'u kan ta'e hin jiru. Inni kun immoo maal kan jennaa? Sababa wanta hundumaa addunyaa argamtu kanaaf sababa kan ta'udha Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Haala kanaatiin dursummaa ilma Waaqayyoo kitaabni qulqulluun nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma itti aansinee barachuudhaaf kan jirru ni dhalate nama ta'e ni dhalate jechuudhaaf kan jirru ilmi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos kun jalqabni isaa achirraa miti kan jedhu sirriitti akka hubannudha. Wanti kun kan barbaachiseefi.
Likka akka mataa keenyaatti aduusin akkuma kaasne nuti jalqabni keenya isaa jalqaba gadameessa harmee keenyaa keessaa gaafa guyyaa 40ffaatti jalqaba. Carraa guyyaa 40 kan jedhu isa kanadha. Nam tokko gadameessa haadha isaa keessatti Waaqayyo haala kan mul'atu kana ijas, gurras, funyaanis, harka, sammuu laatee fi nama fokkeessuudhaan kan inni uumu Waaqayyo guyyaa 40tti dha miti. Innaa jiraattummaa kee kan jalqabu gaafa sanaa jechuudha. Guyyaa 40ffaarratti. Kan Iyyasuus Kiristoos garuu akkas otoo hin taane dursummaa kan qabudha. Addunyaa dursee kabaja isaadhaan kan ture. Jechuun waaqummaa isaadhaan galateeffamaa jechuudha. Otoo itti hin hanqatiin galatuun jiraachaa kan ture. Jalqaba kan hin qabne asirraa eegale kan isaaf hin jedhamne. Innumti ofii isaatii immoo jalqabaaf dhuma kan ta'edha. Jalqabnis dhumni seewudha. Ilma Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoosidha. Dursummaa isaa kanaaf immoo waan hin jiru sababni tokko hin jiru. Jechuun dursummaa isaadhaaf sababni tokkoyyuu hin jiru gaafa jennu Iyyasuus Kiristoos dursummaadhaan haala sanaatiin bara baraaf kan tureedhaaf kan jiraatu ta'uu isaadhaaf akkas akka ta'u kan isa taasise qaamni tokkoyyuu hin jiru. Aangoo kana kan isaaf laate tokkoyyuu hin jiru gaafa jennu amma gara keenyatti gaafa jennu fakkeenyaaf qulqulloonni baay'een jiru miti. Qulqulloonni amma abboota keenyaan qulqulloota kan jennu isaan qulqulloo ta'anii osoo hin taane wanta isaan barbaadaniidhaa fi Waaqayyo maal laate qulqullummaa kennaa godhee laateef. Waaqa ni jedhamu qulqulloonni. Waaqa isaaniif miti. Garuu maadha kennaa ta'eetu Waaqayyo isaaniif kenname. Maaltu waaqummaan, qulqullummaan, kabajni, saganni kun hundumtuu qulqullootaaf Waaqayyo irraa kennameef. Iyyasuus Kiristoosiin garuu dursummaadhaaf sababa tokkoyyuu hin qabu gaafa jennu akka inni dursaa ta'ee dura addunyaa dursee kan tureedhaaf boodas kan jiraatu akka ta'uudhaaf kana kan isaaf kenne qaamni tokkoyyuu hin jiru kan amalummaasaa kan mataa isaatii jechuudha. Ittiyyuu inni mataa isaadhaaf sababa qabaatee osoo hin taane argamuu addunyaa hundumaadhaaf maadha sababni isaadha. Maaliif dursee baraan kan jiru waan ta'eedhaafi addunyaa dursee waaqummaa isaadhaan abbaa isaadhaaf hafuura qulqulluu waliin galatoo guutuudhaan kan turedha. Ammas kan jiru gara fuulduraattis addunyaa booda kan jiraatudha. Waaqayyo addunyaa kana kan uume galatoo isaaf fiduudhaaf nama sirgamas kan uume sanaaf osoo hin taane faayidaa dhuunfaa keenyaaf akka ta'e warreen koorsii dubbii amantaa wajjin barachaa turre bal'inaan ni beektu. Isaan ergamoonni Waaqayyoo akkasumas nuti dhalli namaa osoo hin uumamiin Waaqayyo maal ture? Waaqummaa isaadhaan galatoo guutuudhaan jiraachaa kan turedha. Innaa alfaadhaaf oomeegaan maqaa isaati. Maqaanyu maqaa Iyyasuus Kiristoos alfaadhaaf oomeegaan jedhama. Jalqabnis xumurris isadha jechuudha. Egaan haala kanaatiin dursummaa kan qabu ilmi Waaqayyoo bara booda maal ta'e? Nama ta'ee jennee barachuuf kan jiru isa kanadha jechuudha. Dursummaa kanaan addunyaa dursee maqaan isaa alfaadhaaf oomeegaa kan ta'e xumuras dhumas kan hin qabne bara booda maal ta'e? Nama ta'eedha. Egaan nama ta'uu ilma Waaqayyoo kana immoo gaggabaabsinee ilaaluudhaan haa dhaabbachiisnu. Nama ta'uu ilma Waaqayyoo. Ilmi Waaqayyoo nama ta'e jechuun hiikkaan isaa kanadha. Maal jechuudha? Foon dhala namaa uffatee akka dhala namaa ta'ee jechuudha. Maal jechuun? Ilmi Waaqayyoo nama ta'e jechuun hiikkaan isaa foon dhala namaa uffatee akka dhala namaa ta'e. Akka dhala namaa ta'e jechuun amalummaadha kan inni agarsiisu malee hojii miti. Hojii gaafa jennu namni hojii isaadhaan maala cubbuu adda addaa hojjeta miti. Iyyasuus Kiristoos foon namaa uffate gaafa jennu guutummaatti foon keenya uffate. Kan lammaffaa immoo akka namaa ta'e gaafa jennu immoo amalummaa keenya qabaate. Amalummaan keenya nama ta'urraa kan ka'e amalummaa qabna miti. Dadhabuu, nyaachuu, dhuguu, rafuu isaan kanachaadha. Nama ta'urraan kan ka'e kan qabnu kana hundumaa ta'in maal ta'e nama fokkaateedha. Innaa ilmi Waaqayyoo nama ta'e jechuun isaan kana raawwate jechuudha. Kuni hoo yoom ta'e jennee yommuu gaafannu immoo Addaam abbaan keenyaa gannata keessaatuu ari'amee waggoonni 5,500 erga lakkaa'amaniitu boodadha. Maal kan ta'e? Ilmi Waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos nama kan ta'e jechaadha. Nama ta'uu isaa kanas kitaabni qulqulluun dubbataa dursinee kan kaasne wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti waa'ee dursummaa isaa erga dubbatee booda lakkoofsa 14 irratti maal jedhaa? Nama ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Dursee bara baraaf kan jiraate erga ta'e booda jechichisadha lakkoofsa 14 irratti. Jechichis foon ta'ee nurras ni bule jechuudhaan dubbata ilaala. Jechi sun maal ta'e? Foon ta'ee nama ta'ee nurra bule nu fokkaate jechuudhaan dubbataa jechuudha. Yoom nama ta'e? Qulqullichi Gabri'eel ergamaan Waaqayyoo
gara haadha keenya qulqulleettii dubrootti ergamee jecha isheef galuudhaan erga isheetti himee booda isheenis amantee maal jette? Ani garbittiin Waaqayyoo kunootii akkuma jecha kee anaaf haa ta'u yeroo isheen jettu sa'aatii sanatti, daqiiqaa sanatti, sekoondii sanatti maal ta'e? Ilmi Waaqayyoo nama ta'e. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 38 barreeffamee jira. Daqiiqaa sanatti nama ta'e. Kunis immoo kan raawwate yoomidha daqiiqaan sun? Barrisaa bara Yohaannis, ji'isaa ji'a bitootessaa, guyyaan isaa guyyaa 29, gaafa sanbata kiristaanaa ganama keessaatu sa'aatii 3ttidha. Qulqullichi Gabri'eel gara Dubroo Maariyaamitti ergamuudhaan ergaa misiraachootti hime. Kiristoos nama ta'uusaadhaaf iyyuu maal taasise? Fedha haadha isaa gaafatee amansiise. Erga isheen naaf haa ta'u, erga isheen jettee maal ta'e? Foon keenya uffatee nama ta'e jechaadha. Nama ta'uunsaa kun foon keenya uffachuunsaa nama ta'uunsaa sa'aatiitti Dubroon Maariyaam amantee fudhatteetti jechuudha. Jechi Waaqayyoo samiirraa bu'uudhaan gadameessa Dubroo Maariyaam keessatti maal ta'e? Foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan kan lamaan dagachuu hin qabu. Maal isheerraa maal? Foon isheerraa foon, lubbuu isheerraas lubbuu fudhachuudhaan maal ta'e? Nama ta'e. Nama ta'e Dubroo Maariyaam irraa kan fudhatame foonii fi lubbuudha. Waaqummaan bakka foonis bakka lubbuus hin bu'u. Waaqummaan qaama waaqummaati, qaamni foonummaa qaama foonummaati. Kan tokko ta'uudhaan wal eeguudhaan gara fuulduraatti bal'inaan baranna. Tokko ta'e jechuudha. Sa'aatiin sun ilmi Waaqayyoo nama kan inni itti ta'edha jechuudha. Dhalachuudhaaf nama ta'uun adda addummaadha. Dhalachuusaa gara fuulduraatti deebina xiqqoo turre jechuudha. Amma dubbachaa kan jiru nama ta'uusaati. Nama kan ta'e gadameessa haadha isaa keessatti yeroo isheen itti amantee fudhattudha. Inni kun immoo guyyaa dursinee kaasne kana bara Yohaannis ji'a bitootessaa gaafa guyyaa 29 sanbata kiristaanaa ganama keessaa sa'aatii 3ttidha. Egaan qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaa guyyaa nama ta'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kana ayyaanota isaa jechuudhaan kanneen gurguddoo ayyaana 9 kabajju keessaa kan jalqabaa taasistee kabajji. Nama ta'uusaa gadameessa Dubroo Maariyaam keessa buluusaa jechuudhaan bitootessa 29 waggaa waggaadhaan kan yaadannu Kiristoos nama kan itti ta'e, nama kan itti fokkaatedha. Kunis immoo fayyina keenyaaf kan jalqabaati. Gara fuulduraatti bal'inaa isaan kaanii ibsina. Egaan nama kan ta'e kun ilmi Waaqayyoo maaliidhaaf nama ta'e? Nama ta'uun maaliif barbaachise? Kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Waaqa kan ta'e kabaja kanaan ergamoonni isaallee kan isan argin yeroo hundumaa sodaadhaan kan galateeffamu, yeroo hundumaa addunyaa guutee kan jiru kun nama ta'uu maaliif barbaachise? Maaliif nama ta'e? Kan jedhu xiqqoo ishee ni bal'ata. Daqiiqaan keenya geera waan ta'eedhaaf kutaattaa nuun qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Har'aaf asumatti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhaggeeffannee laphee keenya keessa nuuf haa bulchu. Kutaattaa nuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.